nu jidduutti argamuuf deemti jechuudha. Faantuu nu jidduutti argamti haati mana Haacaaluu, haati Gootaa, haati Wabii jechuudha. Waanani Faantuu Damisootiif dhaamsan qaba. Biyya Itoophiyaa sanatti galti wanta ta'eef aariidhaan fakkeenyaaf namni gaafiif deebii si wajjin yeroo godhu maal akka ishii gaafachuu qabu beekuu qaba. Mana Haacaaluu, haati Gootaa, haati Wabii jechuudha. Haadha mana Haacaaluu, haadha Wabii nu jidduutti argamuuf deemti. Hawaasni Oromoo biyya Jarman xiqqaa guddaan Sheekaf Qeesiin waldaaleen Afooshaan hundi ilmaan Oromoo xiqqaa guddaan hundi isaa bakka jiru kallattii afraniin ishee kana simachuudhaaf hamilee itti godhuudhaaf shamarran kennallee laa uffata aadaa isaanii babbareedanii mimmiidhaganii ijoollee isaaniitti uffisanii faayanii jechuudha. Keessattuu shamarran Oromoodhaa faayaan beekamtanii isin nuuf faaya kabaja guddaa isin qabna isintu mataa ol nu qabe dhugaa dubbachuudhaaf shamara Oromoodhaaf kabaja guddaa qaba. Kabaja nama kaanirra adda ta'e qaba. Shamara yookaan dubartoota Oromootiif. Maaliif dubartoota Oromootiif kabaja addaa nama birarraa ka qophaa qabaatte yoo kanaan jettan taatan. Kabajamtootaa fi jalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo sadarkaa addunyaatti argamtan hunda keessan haati Gootaa, haati dhiiraa, haati Wabii, haadhi mana Haacaaluu, Faantuun addee Faantuun nu jidduutti argamuuf deemti. Gaafa dilbata guyyaa jaha Oromoon hamileedhaan Oromoon addunyaarra jirtan dhugaa dubbachuudhaaf. Isheen tun ishee akka dhiira Haacaaluun gaafa irreechaa sana gartanii miti. Dhiira walqixa shimala qabattee dhiira waliin utaalaa dhiira keessaa utaaltee sirbiti. Bakka dubartii kabaja dubartiitti isinii deebi'a. Wanni kabaja dubartoota Oromootiif bakka addaan qabu. Takkaa dhaladhee hagana gahe seenallee qorannee agarree nama badhaasa qaba. Namni fakkeenyaaf gantuu dubartii Oromoo takka naaf hime anarraa badhaasa qaba. Gantuu dubartii Oromoo gantuu yeroo jennu dubartii sirbituu miti. Dubartoota gaara keessa turan, qawwee dhahaa turan, qabsoo Oromoo keessa turan, sadarkaa hooggansarra turan. Katakkaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif injifannoo Oromoo gurgurattee maaliif dubartii tanaaf qoy akkanatti faranjiin kabaja qabdii jennee maaliif yeroo biyya jirru homaa nutti fakkaatu wama takkayyuu yaannu wama takkayyuu nutti fakkaatu. Garuu yeroo biyya ambaa dhufne kana agarre qorannee laalle lakkaa warri dur biyya faranjii kana keessas dhiira kumaatamaa qaban gantu warri faranjii Jarmaniis Oostiriyaan Itaalii biyyoonni hundumti yeroo lola addunyaa lammaffaa booda jechuudha. Garuu gaafa dhiirri dhume namni biyyoota tana hunda ijaaree akka biyyatti isaaniitu miila lamaan dhaabbattu ka godhe dhiira caala jabaatanii dubartoota jechuudha. Baarellaa baatanii dhagaa baatanii biyya isaanii diigamtee daaraa Sooriyaa san caala taate deebisanii ijaarratanii jechuudha. Ka ijaare dubartoota jechuudha. Kanaaf dubartii Oromoo gantuu an takkaa gara hin beeku. Ta sirbitu hin jennaan. Ta magaalaa keessaa hin jennaan. Dubartoota dhugatti hidda mukaa nyaatte hidda jedhan san. Eela bishaan ajaa dhugdee gaara keessaa qawwee dhooftee dhawwaaqxee kuftee haa ta'uti. Ta lubbuun jiran keessaa takka Raggaatuu Roobaa fa'aa jira bara. Takka Aslii Oromoo fa'aa jira bara. Dubartoota gootota qabsaa'ota Oromoo takka gantuu gara hin beeku. Isin nuuf leencota kenna dhugaa dubbachuudhaaf. Bar mee fiilmii leencallee ilaala. Leenci kormaan bakka dhalaa dadhabde qofatti gargaarsaaf dhufa malee kawaa adamsu leenca keessaa leenca dubartiiti. Ka ilmoo isiillee nyaata soitu gabbaate leenci kormaan silaa ilmoo saniyyuu jalaa nyaata. Ilmoolee masii saniyyuu jechuudha. Maaliif bor ilmoo sun guddattee akka gorraa fudhattu hin beekaa jechuudha leenci kormaan. Haati garuu ilmoo isii san kaan asii baattee kaan asii qabdee kaaniif jala oofaa boollatti naqxee gadamsa haa ta'uuti borofa haa ta'uuti haati adamsitee nyaata kana fiddiif. Anamma gara boo'itti kiyyattoota deebi'u. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf haati mana artiist Haacaaluu Hundeessaa nu jidduutti argamuuf deemti. Keessattuu isiin akka daasbooraa biyya alaa jiran keessaa biyyi isii yeroo jalqaba abdattee dhufte. Akkuma Jowaar nu abdate biyya Jarman yeroo jalqaba imala godhee osoo isan salphachiisin osoo mataa gadi hin qabachiisin uummanni biyya hawaasni Oromoo biyya Jarman jiruu fi ollaa biyya Jarman jiru akkasitti buqqa'ee akka galaanatti bahee Jawaariin akkatti simate
ummanni Oromoodhaa addunyaarra jirtan argitanii jirtan. San qofaa miti hundeeffama OMN waggaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa biyyi Jarman hawaasni Oromoo biyya Jarman akkamitti akka kabajaa ture hundi keessan ni beektan jechuudha. Iccitiin yookaan mistirri guddaan biyya Jarman jiru maalidha? Maaliif yeroo jalqabaa hayyoonnis qabsaa'onnis hundi isaa maaliif biyya Jarman irraa eegalanii? Biyya Jarman kana iccitii akkamtu jira? Iccitiin Minisootaa caale maali? Iccitiin kan Laggaarii caale maali? Iccitiin gartee Awustiraaliyaa caale maali? Londaniin caale maali? Faransaa caale maali? Swiidiniin Norwee kana hundi caale maali? Iccitii akkamtu biyya Jarman jira jedhanii warroota gaafatan namoota hedduutu jira jechuudha. Iccitiin biyya kana jiru iccitii biraallee miti. Iccitiin biyya kana jiru jaalala. Mu'abbaa jaalala, tokkummaa, wal dhaga'uu, wal jala yaa'uu. Hawaasni keenya hundi bakka ijaaramee jirutti hawaasni keenya biyya Jarman jiru alhamdulillah rabbil alamin akka gaariitti hawaasa ijaaramee jiru, hawaasa wal dhageeffatu, hawaasa ammallee yoo lallaban lallaba walii dhaga'u lallaba abbootii amantaa ka jarsolii biyyaa ka qeerroo ka qarree dargaggoonni hundi kenna jechuudha. As keessa dhugaa dubbachuuf nama afurtu jira amma nama afuriin as keessa jira. Nuti namni afran kun amma fakkeenyaaf kaaya Oromoorraa bakka Oromoon gartee cidha qabus haa ta'uuti bakka gaddi Oromoon qabus haa ta'uuti warra walirraa nafne jechuudha. Warra haada walitti hidhatee jiru jechuudha. Haannu walitti hidhannee qabnu takkittiin meeshaan kenna kilaashii kenna isii takka isinis Oromummaa. Bakka Oromoon dhaabbate hunda waliin dhaabbachuun ka Oromoo gartee kamaatiin irraa watee amma kun akka jaartii haadha manaa caaluuf kana fa'a sabbarsiisuu hamilee itti godhu akka hamileen isiintu qabna jechuudha. Addeen kan dhugaa dubbachuuf gaafa guyyaa irreechaa san irratti dhaabbattee shimala qabattee warra dhiiraa wal qixa utaalaa bar lafarraa akka caaluu taatee bakka isaa buutee yeroo dhiira wajjin isiin akkasii dhiichistu yeroo argu dubartii akkamii jabduu akka taate dubartii akkamii akkasiin taate baay'ee dinqisiifadhe baay'ee ajaa'ibsiifadhe. Haa caaluun arras ni jira isa jedhu simboo san isii keessatti argee jechuudha. Maaliif dubartiin tun dhugaa dubbachuuf shamarran Oromoo bara akka addunyaatti dubartiin dhiira caala jabduudha. Waan itti amante san, waan fudhatte san, waan irratti kutatte san, ciccitee falmite san, waan san galmaan geetti jechuudha. Kanaaf akka maqaan haa caaluun banneef faawundeeshinii maqaa isaatiin ijaaramee jira. Faawundeeshinii isaa kun gargaarsa barbaada. Kanaaf hawaasni keenya idil addunyaarra jirtan isiin imala sadii gochuuf deemti. Jarmanii, Hoolaandiin, Amsterdam jechuudha. Akkasumas Noorweegooti. Biyya Awurooppaa keessaa gammaa jechuudha. Biyyoonni biraas Faransaanis yaama koominitii yoo si yaamtan viizaa Awurooppaa Shangaay viizaa Awurooppaa guutuu waan qabduuf Siwiidinis dhufuu dandeetti. Warri Siwiidin koominitii Siwiidin jirtanis affeeraa yaamicha godhaa fi ka Faransaa jirtanillee yaamicha godhaa fi biyyoota Oromoo irratti baay'atu jechuu keessattuu kana isin jechuu barbaada. Amma beekte saade poointii bareeda kaaftee jaartiin Hacaaluu eenyoo akka taate Hacaaluun eenyoo akka ta'e walitti himuun hin barbaachisu beekte. Haa ta'u immoo yeroo jalqabaatiif haati warra Hacaaluu biyyarraa baatee hawaasa biyya alaatiin wal arguuf deemti. Akkasuma ammallee Dooktar Awwalaloo jechuun dookumantarii bareedaa beekte ka kwaalitii ka istaandaardii Hooliwuudiin dalagamee jira beekte warri Ameerikaatti agarsiifamaa ture. Jechuun dookumantarii ajaa'ibaati beekte waa'ee jireenya Hacaaluu waan inni bahee darbe akkasumas riisarchiilee jechuun waan baay'ee itti dadhabame. Dooktar Awwal Faanti waan kana qopheessanii haati warra Hacaaluu siigade yeroo jalqabaatiif biyyarraa baatee hawaasa biyya alaa jiru kanaan wal arguuf deemti. Akkasuma immoo faawundeeshinii maqaa Hacaaluu hundeessaatiin ijaaramee jira beekte akkuma hundi kennayyuu beeknu. Namni Hacaaluu jaalatu namni Oromoo ta'ee Hacaaluu hin jaalanne waan jiru natti hin fakkaatu. Guyyaa san dhagaa tokkoon shimbira lama dhahuu akka jedhamu dhufnee jechuun namni bashannanuu barbaadus artiistota jijjiiraa inni lammaffaa ammallee shimbirri lammaffaa tadhaan ammoo faawundeeshinii artiist Hacaaluu Hundeessaa. Haati warra Hacaaluu Hundeessaa sigalee siyaasaa biyya keessatti oofamaa ture hundi kennayyuu hin beekna. Dhufaatii isiitiyyuu wanni jalqabamee sigalee jalqabarraa hin himamneef sababa jira beektanii. Kanaaf yoo isiin as dhuftee amma galmi qabame galmi istaandaardii isaa eeggate beektee galma guddaadha. Galma hagaarraa Oromoon qabatee waan beeknu natti hin fakkaatu galma akkasii yoo hagan arge jechuudha beektee galma guddaadha. Rivarsi gubachuu qabna waan gama biraatii eegamu jira hawaasni biyya alaa jechuun Hacaaluu afaanumaan maalii jedha malee gochaan waan akkasii waan baay'ee deemu jira amma sa'aatii sirri quba qaba. Guyyaa san guyyaa itti dachiin garagaluu qabdu namni rabbiin amma gaafas sigalee hojii qaba beekte naari ammallee yoo barbaadan guyyaa san hafuu hin danda'u.
Firaankii godhaa jinni shaayize hin dhufaa nama gaafas. Guyyaan sun guyyaa namni dirqama beeytee birrii guddaa baasuun maaliin nama hin barbaachisu hin dhuftaa waan seensaa hin kafaltaa abbaan rabbiin mijeesseef ammoo gargaarsa illee godhaa fiilmii dookumantarii Hacaaluu hin laaltaa achi booda koonsartii jira siigalee akka waa gargaaruu qofa hin deemtu beeyta yeroo baay'ee qophii Oromoo kana yeroo koonsartii illee qophaa'u yeroo waan akka waan namni bakka waa jechuun waa gargaarsa wayii deemtu kadhanoo akkasii miti. Ofiillee enjoy gootaa ka stressiin Jarmanii kun mataa si garagalchee ka stressiin Awurooppaa kun mataa si garagalchee ka lammaffaa ammoo gootitti haati warraa Hacaaluu akka goota guddaatitti ilaala beeyta. Isiinis waan itti mul'isnu jira siigalee namni buqqa'ee dhufee addarashi sun garagaluu qaba beeyte. Kanaaf namni rabbiin itti mijeesse namni hagammaa pilaan hin godhin illeen pilaan godhaa guyyaa san achitti akka wal arginu hundi kennayyuu isiniin jedha. Abdii Xayyibaa koo galatoomii ulfaadhu hoyyamii yaada isaa tokko irratti yaada tokko qofa dabaluu barbaada. Dhugaadha namni hundi bakki sun bakka gargaarsaa bakka maallaqaa qofa akka ittiin fakkaanne. Nuti ishee tana cinaa dhaabbannee qaroo kennatu nu jaame gaafa Jawar jedhee maxxanse yaadadhaa. Gaafa galgala nutti dukkanooftee san yaadadhaa. Gaafa Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa jiru gara galee manaa bahee san yaadadhaa. Hacaaluun Oromoodhaaf ani qaaliidhaaf hin jedhe. Hagam takka Oromoodhaaf jedhee ija diinaa keessa akka isin illee hin beeku. Sabboonummaa onnee isatu onnee leencaa waan ta'eef odoo of keessatti qabee jiraate har'a kun hin ta'u ture. Garuu ajala isaati guyyaa isaatti gahe. Haati qaattuu guddattu garuu Oromoo biraa galata guddaa qaba. Galanni Oromoo Hacaaluun Oromoo biraa qabu uummanni Oromoodhaa kafalee fixu jechuudha. Galma barkumee keessa dhaabbatee Hacaaluun du'a ofirratti murteessee warra itti pellefi yeroo isaan jiran sirboota inni sirbaa ture yaadadhaa. Sirboota inni yeroo warra itti pellefi jiru galma barkumee keessa dhaabbatee uummata Oromoo qeerroo Oromoodhaa onnachiisee hamilee itti godhe akkamitti akka achi keessaa bahe yaadadhaa. Lubbuun isaa silaa gaafas baate. Garuu rabbii waan hambiseef qaba agaas jiraachisee jechuudha. Namni kun nama jireenya isaa guutuu saba isaatiif uummata isaatiif jedhee jiraata jechuudha. Galata isaa kana nuti achi dhaynee guyyaa takkatti maallaqa jechuun waraqaa jedhe wanni maqaa sana gadaatiin jechuudha. Har'a osoo warqee waan qabnu silaa kenninee fi har'a itti xiqqaata maatii ishii kana jechuudha. Kana maaliif jechuu barbaade san qofa osoo hin taane hayyuun Oromoodhaa Dr. Awwalaaloo Nujuuditti argama. Dr. Awwalaaloo jechuun hayyoota Oromoon qabdu keessaa isa tokko. Hayyoota niwutiraal ta'e jechuudha. Niwutiraal jechuun maali? Namoota jaarmiyoota siyaasaa Oromoo adda addaatiin of hin dhoofne, of hin qoraasne, nama of ta'ee jiraatu. Nama kallattiin dambaliin kun garam deemaa jira. Nama koompaasii GPS isaa beeku jechuudha. Karaa kallattii deemu jechuudha. Namni kun hayyuudha, beekadha, nama fageessee fagootti waa laalu qaroo qaba jechuudha. Manzaraa inni itti argu sanii nu arguu dhabuu mallaa jechuudha. Garuu inni har'a nu jidduutti argamee maal beeka rabbii sababa godhee amma bar fakkeenya tokko isinii maas biratti gaafa Jawaar sababa wanni isaa taate Jawaar ka'umsisa miidiyaa Aljazeeraatti dhiyaatee I am Oromo first jecha takka jechuudha. Jechi takkittiin sun Jawaariin nuu kaaste jechuudha. Uummata Oromoo karaa illee gammaksite jechuudha. Diinni dhagaan nurratti aruu jalqabee jechuudha. Gaafa san achi booda Oromoo ka'ee miidiyaa dhaabbatee hoggansa of keessaa baasee hogganaa godhatee Jawaariin har'as ga'e jechuudha. Har'allee hayyoota adda addaa hayyoota hunduu qabna jechuudha. Hayyoota teenya tana arguufnee ilaaluu qabna. Kootii isaanii keessa jaakkeettii isaanii keessa maaltu jira jennee arguufnee ilaaluu qabna. Maaliif har'a inni nu jidduutti argamee erga Hacaaluun du'ee booda maali bara kuma amma jechuun achirratti analaayiz xiinxala kennan. Xiinxala isaan kennan sun eessa turre? Eessarraa maqne? Eessa geenne? Du'a Hacaaluu booda Oromoo maaltu mudate? Oromoon har'a hoo sadarkaa kamirra jira? Kallattii kamiin deemuu dandeenya kana? Uummannis gaafii gaafata, innis yaada isaa kennata jechuudha. Oromoo yaada kana cuunfee kallattii qabsoo, kallattii deemuu qabu walii kaahee waloodhaan walii galee waliin ta'ee waliif abboomee waliin deemee tokkummaa isaa jabeeffate qofa waliin deeme Oromoonis kalma ga'uu danda'a jechuudha. Maaltu beeka har'a Dr. Awwalaaloo nu jidduutti argame yoo rabbiin maaliif beekta amma kanas biratti waa sinima warri artistoota na daawwachaa jirtan jira. Artistiin tokko itti yaadee Awwalaaloon barreessu. Tasa mana ficcaanii seenuu danda'a. Tasa hirriba keessaa fa'aa dammaqee ta'uu danda'a. Akkuma tasaa akka waayitti itti dhufti. Akka waayitti itti dhufte wata san dafee barreeffata yookaan irraanfata fa'a. Maal beeknarra Dr. Awwalaaloo nu jidduutti argame
kallattii qabsoo Oromoodhaa kan uummata Oromoo hunda amansiisuu danda'u. Uummata Oromoo hunda biratti fudhatama qabaachuu danda'u. Yoo nuu kaa'e maaliif beekna? Kanaaf hayyoota akkanaa kanneen jidduutti argamuun maatii isaa san Haacaaluu san sabbarsiisuun faawundeeshinii isaa kun akka jiraatu lubbuu itti horuun faawundeeshinii kana jiraachisuun maqaan Haacaaluu jedhu sun akka hin badne godhuudha jechuudha. Faawundeeshiniin kun faawundeeshinii jechuun maalidha? Manneen barnootaa ijaaraa, ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne gargaaraa, uummata yatiima jiraachisaa, ijoollee gartee mana barnootaaf dabtara hin qabne, iskiriptoo hin qabne, walumaa galatti rakkataa fi rakkattoota gargaara jechuudha. Kana waan ta'eef faawundeeshinii kun gaafa jiraate maqaan Haacaaluu jiraata maqaan isaa jechuudha. Kanaaf piliis uummata keenya Haacaaluun eessa akka turre maal akka nuuf ture haati isaa tun haati manaa isaa tun hagam takka dubartii keessa jabduu akka taate beeytanii hubattanii akka achirratti nu argamtan asumaa yaamicha Oromummaa fi yaamicha obbolummaa isin dabarsuu barbaada. Akka itti nu laaluu qabnu jaartii Haacaaluuti miti. Haacaaluma dhufaa jira. Haacaaluu ammoo Oromoon akka itti simattu hin beekti waan ta'eef dirqama keenya hundi kennaa baanee simachuuni. Baaneetiin waan silaa barbaachisu isii bira dhaabachuun dirqama keenya. Obboleessi kennaa Saadi akkasuma jiraattonni Oromoo kan Jarman jiranii waamicha addaa yookiin haadha warraa Haacaaluu jechuun Haacaaluu dhumayyu maqaan gargar ta'u malee dhugaa dubartii osoo hin taane isin dhiira jabaa duuba dubartii cimtu jira ka jedhan dhugaa ta'uu isarratti hin argine nuti jechuudha. Kanaaf Oromoon Jarman hin jirtan durallee waa hundaaniyyuu nu boonstanii maqaa ol nu qabdanii ammas gootitti teenna tana maqaa itti godhaatii haala addaatiin simadhaatii maqaa addaatiin galchaa isiniin jedhaa. Kanaaf warroon hin dhageenyellee warroon seenee waan dubbannellee seenee yaada isaa kennatu akkanuma jechuu barbaada. Tokkummaa keessan cimsaa jabaadhaa waan gaariirra jirtanii nullee isin waliin jirraa isin jechuu barbaada. Galatoomii milkii koo akkuma maqaa keetii milkaa'ii. Haadhi mana Haacaaluu Hundeessaa biyya kana dhufu irratti dhugaa rabbii yoo dubbannu taate Oromoon biyya Jarmanii keessa jirtu qofa osoo hin taane Oromoon naannoo Jarmanitti dhiyaatan biyya ollaa warra akka Hoolaandii amma namoota hedduu asirratti argaa jirra. Ijoolleen Hoolaandii hedduun isaanii jechuudha waan kanarratti dhufanii akka wajjin hirmaatan akkasuma guyyaan sun guyyaa murteessaadha waan taateef bakka jirtanitti hundi keessanuu waan kanarraan hafina. Maal jennaan qabsoo Oromoo keessatti yeroo hedduu namoonni agartee keessattuu artistoonni warra akka Haacaaluu Hundeessaa warra seenaa guddaa dalage. Seenaa guddaa gaafa diinni kenna nu balleessu san nu balleessuudhaaf gaafa isaan ilkaan nutti qaran san nama kallattii bahee miidiyaa addunyaa kanarratti darbaa ture irratti sagalee ta'ee jechuudha. Har'a wanni inni wareegameef namni gummaatii isaa keessa wanni wareegameef sababa qabsoo Oromoo keessatti inni adda durummaadhaan qabsaa jirurraa ka'e Haacaaluu Hundeessaa wareegame waan ta'eef ilmaan Oromoo biyya kana keessa jirtan hundi keessanuu akka jirtanitti nurraan hafinaa waa'ee kanatti manni haadha mana Haacaaluu jechuun Haacaaluudha garaagarumtiin qaba akkuma obboleeyyan keenya jette jechuudha. Kanaaf waan dandeessaniin biyya san as dhuftanii akka nu bira dhaabbattan isiniin jechuu barbaada. Keessattuu kiyyaan haati mana Haacaaluu torbaanuma darbe kana keessa Boorana dhayxeeti miliyoona 14 bishaan baasuudhaaf dhagaa bu'uuraa keettee deemte jechuudha. Nu abdatteet isiin kawaasan godhuuf keette jechuudha. Rooban amma dheengadda achi ture jechuudha bakka san ture. Kanaaf bofa diimaa baga nagaan dhufte bofa diimaa faa nama kabajamaa nama jabattu hedduu keenyatti argama. Suusii faa namoota beekamantu jalatti argama. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Obboleessa keenya dura dursoo Saida baga nagaan gara TikTok kana dhufte. Namni yeroo welcome. Dura soddofaa turre gartee Oromoo walakkeessu. Hojjataa turte galata guddaa qabdan biraayi. Oromoo biraayi. Keessattuu yeroo ammaa kana obboleeyyan kiyyaa qoqqoodanis Oromoo keessatti yeroo jalqabaatiif takkaawan akkana dhageenye hin beeknu. Gandatti deemee jiru kanatti keessatti haati mana Haacaaluu Hundeessaa nutti as dhufuu deemti jechuudha. Yaa Oromoo tiyyaa yeroo kana jabaadhaa wanni kuni tokkummaa keenna gaaf kana agarsiisuu qabna jechuudha. Seenaa qabdi Jarmaniin tuni biyya hunda keessatti waan ajaa'ibaa achi keessatti dalagamaa jira. Kanaafuu tokkummaan wanti amma qoodimis xixiqqaan jiru kuni TikTok irra deemaa jiru kun akka isin hin danqine. Nu saalfachiisina naannoo san hin jirru gara North America kana jirra. Jajjabaadhati namni maal jetti Oromoo yoo mammaakitu mana mukuma naannoo san jiruun ijaaranii jedhan.
Yaamichi namni godhu kun gandumii keessa dhalataa ta'a. Sayid qofata nama daddallee tun mala jechuudha warri waamichi godhu. Kanaafi abbaan fedhe yoo haamaa mutii Hacaaluu laalati bakka kanatti argama akka namni tokko ilmeen takka raanafni seenaa dalagaa akkuma jawaan nu dheengadda qeebalta sirritti nu qeebalaa isiniin jennaa seenaa dalagaa achirratti akkuma Sayid reeftana jedhisan yoo akka hiree ta'e hin beekamu ilmi namaa waan guyyaa sun hojjetu jechuudha akkuma Jawaar Mohammad gaafa Aljaziirratti argame damee faa waliin Mohammad Adamoo gaafii san godhanii fi Oromoo Faristi jedhee achirraa qaanqeen achirraa qabatte sochii ajaa'ibaa gootee jara kaan biyya isaanii galchiti. Kanaaf bakka kanarraa akka nafne jabaadhaa nullee akkamitti karaa miidiyaatti nu hirmaachisuu dandeettan irraa gammanna. Kanaafuu jajjabaadhaa jedhaa hedduu galatoomaa warri yaamicha kana gootanii fi isii qeebaluuf deemtan rabbi isin haa milkeessu. Galatoomi bofa diimaa obboleessa keenya hangafa keenya qaaliidha. Wanni amma inni haasaa isaa keessaa maal hubattan? Haasawni bofni diimaan dubbate Oromoo maali? Tiiktookii kana maqaa gaariin hin beekani. Oromoo kutaan gandaan wal arrabsa. Oromoon dhagaa walirratti taraati. Maqama isiitiif jettanii mucayyoon biyya alaa baate tanaa jettanii akka sooma ramadaanaa awwii waliin jedhan sanitti afoo funaanii waliin jedhaati. Haga silaa waliin dhiiftaniiti. Haga isiin biyyatti galtu soomaan arrabarra. Akkasuma miree sheek. Hamilee mamucattii tanaatiifuu akkuma ramadaana jee takka sooman yoo viizaa ji'a lamaa qabaatte ji'a lamaa san Oromoon gandaan kutaan wallolorraa walaaqusan nuti maaliif namoonni isin biyya Awurooppaa kanatti keessattuu wal qunnamtii wajjin ooltu illee haa ta'uti ijoollee xixiqqoolleen tiiktookii makana bantee ilaalti sagalee namaa dhageeffatti nama kaleessa Hacaaluun uummata kanaaf jedhee jaarsi kiyya wareegame jirti akka namni keenya asirraa wal nyaatu wal lolu kanatti inni daamuuti uummata arra lakkaa akkanatti qaata isaa irraanfatee uummata gada kallatti kaayoo isaa san dhiisee kaayoo inni irra wareegameef san dhiisee uummata ganaa goota isaa irriibaa kaasu uummata kotaa fi gandaa wal arrabsu walirratti duulu kanaaf jedhee Hacaaluun du'e hamilee ishii kana haa eegnuti ji'a takka lamaan takka soomati waan biraa waan jaalalaa waan tokkummaa keenya cimsaa waan fuuldura keenyaaf tolaa waan hunda keenyaaf ta'a irratti mari'adhaa jetteen akkasuma miira akkasii akka isaanii akkana obboleessa kiyya dhugumatti bakka kana jabaan Oromoo tokkummaatiin akka bareedduun beeyta yoo dhihoo yeroo tokkoomne Jawaar irratti tokkoomne waan ajaa'iba rabbi tokkummaa keenya kana mee asumatti mirkaneessa asirraa nu jalqabaa wanti kun achi nu haa qabatu dhiheenna kana dhugumatti jijjibbine namoonni jajjabaan dhaqee gandatti gadi galu ganda gad harkisan miila gad harkisan yoo ka xiqqoo ka isaan hin jaalan bira arga isallee ganda gad harkisan wanni kun akka nurraa dhaabatuuf bakka kanarratti argamaa tokkummaa keessan cimsaa namuma tokkotu waama nama lama jaarmaa tokko dhufuma jaarmaa isin jaalan ta'uu malaa abbaba fedhe haa ta'uti Hacaaluu laala haadha mana isaa laala achirra nu argamaa jenna hedduu galatoomaa bulenkiyya. Galatoomii ulfaadhu wajjamii Samira ishina fakkaatatti fufi. Hedduu galatoomis sin jedha sumaanii. Galatooma ulfaadha. Isin Oromoo Jarman jirtan yeroo kamiyyuu akka nu boonsitanitti. Atis mee amma dhufaatii haadha manaa Hacaaluutiin wal qabatee dhaamsi akka dubartii akka dhala Oromoo tokkotti akka haadha manaa keenyatti akka haadha teennatti akka obboleettii teennatti dhaamsi ati dabarfattu ishee tana jajjabeessuudhaaf shamarran keenya akkamitti cinaa dhaabbachuu qaban kan jedhu odoo yaada dabarfatte achi booda suusuu sitti taanaa inni fatina. Yaa obboleettii teenna haadha manaa Hacaaluu isin akka dhiiraa bakka dhiiraa buutee dubartii cimtuu gootitti kan jedhamtee waamamtuu fi hedduu abdii kan nutti hortees hamilee kan nutti hortees hedduu takka kan nu dinqisiifachiiftu jechuudha. Haadha manaa Hacaaluu jechuun waan addaati. Isii mootuyyuu karaa gargaarsaa isii gootanii carraa kana bantanii Jarman irra affeeruu isaniifuu hedduu takka nutti tolee jira hedduu gammannee jirra. Asumaan isiif akka hamilee taatan akka jajjabeessitan akka boonsitan akka gaafa tokkummaa teessanii firii Hacaaluu jettan firii Jawaar Mohammad jechuudhaa fi Jawaar guyyaa dhufe itti simattanii babbareechistan sanitti akka saniif sanii olitti akka gootaniif hedduu takka isinitti abdii godhanneetii teenne jechuudha. Ani Jarman keessa hin jiru yaadaaf qalbii keenyaan isin bira jirra. Carraa isin argattanii isii achitti affeertan kana Oromoon biyyoota biroo jiranis osoo carraa kana argatanii itti fayyadamanii isii sana ammallee hamilee irraan hamilee horanii fi nutis biyya biraa kan jiru osoo carraa kana argannee itti gargaarree hedduu takka fedhii qaba jechuudha. An kan jiru Dubaa irraa yaanni kiyya kana fakkaata Oromoonni naannoo biraa jiraniif biyyoota biraa jiran carraa kanatti argatanii carraa kana odoo itti fayyadamanii natti tole jechuudha. Nama Hacaaluu guddisuu fi nama Oromoo teenna maqaa Hacaaluutiin yaamu jechuudha.
ijoollee Europe jirtan hundi keessan Jarman keessattiyyuu dhugaan isiniin jedha. Wanta hamman hin jedhamne oolmaa Rabbi malee namni namaa deebisuu hin dandeenye ummata Oromootiif ooltanii maqaa Oromoo miliyoona 60 hedduu isin galateeffachuu barbaada. Sa'ad nama miidiyaa kanarraa Oromoof iyyaa ture. Abdiillee akkuma kana jechuudha dhugaa ani ijoollee Oromoo akka keessanii qeerroon jiraachuun hedduu tokko dhugaa respect naman isin godhu keessaa tokkodha. Lammata oolmaa haadha Oromoof oolee fi Ormaa Caaltuu Damisoo fi Hawwii Tazaraa 1998 bara wayyaanee jechuudha suuraan isaanii jira. Gaafa Amboorratti akkasti ijoolleen keenya agaazii fixxe jechuudha. Ishee fi Hawwii Tazaraa suuraan isaanii Facebookaan darbaa ture jira jechuudha. Akkaataa isaan itti daawun wayyaanee jechaa turan jechuudha. Adda durummaadhaan. Kanaatiif iyyuu niitinaa Caaluu Hundeessaa dhaamsa tokko waan gadi qabee dhaammadhuun qaba. Isheen amma fakkeenyaatiif gargaarsaaf dhufaatti jirti. Oromoota Jarmaniin jirtan qofa osoo hin taane Faransaa kan jirtan hundi keessan warroonni itti dhiyaatanii chaansii kana barbaadanii sa'adfaa bukkee dhaabattanii jabeessuutiin jechuudha. Adaraa maqaa Oromootiin kabajaatiin isin waamna warri carraa deemtanii jara faana gammachuu kana hirachuu barbaadan jechuudha. Keessattuu immoo shamara Oromoo yeroo takkaffaa deemtudha jechuudha. Lammata immoo haadha ijoolleetidha. Ishee fi waananii Faantuu Damisootiif dhaamsan qaba. Biyya Itoophiyaa sanatti galti wanta ta'eef aariidhaan akka wanti tokko waa'ee mootummaa kanaa ishee keessaa hin baane gorsa sumaan hin jedha. Maaliif mootummaan amma mootummaa nama nyaataadha. Ijoollee ishiitiif isa dhabneerraa ishiin akka nuu jiraattuuf miira keessa galtee dogoggoraan akka wanta tokko hin jenne. Maaliif ijoollee biyyaa qabdi ijoollee ishiitti galti wanta ta'eef jechuudha. Dhugaa wanti maqaa Haceetiin dhaabbataa jiru kun hedduu nama gammachiisaa jabaadhaan isiniin jedha. Keessattuu dhugaa Sa'iid Abdii hedduu tokko hin beeku oolmaa isin Oromoo biraa qabdan maqaa Oromoo miliyoona 60tiin dhugaa isin galateeffadha hedduu tokko jechuudha. Kanaatiif iyyuu bofa diimaa hundi keessanuu Samiiraa ati Saaraa Ahmad yaada keessanii ibsadha. Ani kanuman jechuu barbaada namoota baay'eetu na galchi jechaa jira. Oolmaa guddaa Oromoo biraa Suutuu galatoomii ulfaadhu. Haasaasiin asufte keessaa qabxii guddaa qabxiin meen pointii keessaa fudhadhan. Qabxiin an keessaa fudhadhe maali? Haati mana Hacaaluu Hundeessaa warri daasporaa jirru hin beekna akka barbaannetti asuun akka feene jenna sirra teenne jechuudha. Isheen miira keessa seente yeroo namni isiidhaafuu gaafii dhiyeessu namni ammasiin fakkeenyaaf namni gaafiif deebii wajjin yeroo godhu maal akka ishii gaafachuu qabu beekuu qaba. Nama Hacaaluu ajjeese beektaa? Gumaa isaa akkamii baafna? Maarra waan akkanaa waan keessattuu ishii fi mootummaallee haa ta'uuti ishii fi nama biraallee gana madaa akka haaraatti wannan godhina. Kanaafuyyuu of eeggachaa sirbaa taphni akkasuma. Of eeggachaa sirbaa jechuun maali? Waan gaafatamuu qabduu fi waan gaafatamuu hin qabnellee namni baree beekuu qaba. Namni waan isii wajjin haasa'uu fi isii wajjin haasa'uu hin qabnes addaan baasee baree beekuu qaba. Kanumaami bofa diimaa Sabiira Saaraa kana jettee fakkaate. Akkana jette. Qabxii ta'uu qabuu fi qabxii Oromoota waan akka ajaa'ibaatti yaadachiisuu qabamuudha kun waan gaarii kaastan. Hedduutti gammade yaada isii gaarii kaastedha. Qabxiin isii kaaste maali? Jarmanii kottu. Norwee deem. Hoolandiin deem. Amsterdam bakka barbaadde yoo siin ta'e namni kenna ishee wajjin maal haasa'uu akka qabu. Wanni ishee wajjin haasa'uu qabu sun yookaan gaafii isii dhiyeessu sun maal akka fiduu danda'u duubaan. Beekee hubatee namu wama qalalle jedhe keessattuu waan isii onnachiisu isii hamileetti godhu abshirsi wajjin jirra ishee tana jajjabeessu wantoota akkana kana dhiyeessuu fi malee amma waa'ee silaa hojii qorannoo yakkaa maarree kana keessa Oromoonni akka hin seenne amma ka olii gallu akkanaa miiree jarateen. Dhugaa keessa.